Hammeenya mana hidhaa Suuriyaa qeeraa dhalli namaa itti qalamu jechuudhaan dhaabbilee mirga namoomaa ibsan. Kun hunduu garuu mootummaan Bashiir al-Assad kufee guyyaa lamaan booda manni hidhaa kun akka duraan hidhamtoonni callisaan beekan otoo hin taane hawaasaan haguugamee jira. Hidhamtoonni waggoota hedduu poolisoota isaan eeguun ala hawaasa baay'ee toora sanitti arguudhaan hin beekne gara Moskootiitti siquun maaltu ta'e jedhanii gaafatan. Uummanni toora sana dhaabbatanis al-Assad kufee bakka gammaddan arra booda ni baatu jechuudhaan hidhamtoota waggaa hedduuf abdii murate kanatti himan. Kanaan booda qaamonni hidhatanii al-Assad fokkolchan kun itti siquudhaan karra irraa bananii hundi isaaniitu alatti akka hiriiraniif itti himan. Namichi viidiyoo irraa argitan kun dararaa mana hidhaasanii intarviiyuu isaaf godhameen yoo ibsu ani shorar keessaa guddaa janii hidhamtoota biroo irraa addatti na hidhan waan ta'eef waggaa meeqa akkaan hidhame hin beeku. Waggoota hedduu futuun hidhamtoota wal narkin kilaasiitii kookaarii 5 hin caalle tokko keessattiin hidhaa ture. Nama halkan mana hidhaa keessa bulee guyyaa mooraa mana hidhaa keessa oolutu waggaa meeqaa fi guyyaa meeqa haa'uu ji'a meeqa akka hidhame beeka. Ani kana hundumaa hin beeku jechuudha yaada kanna. Biyya Suuriyaa keessa manneen hidhaa baay'inaan kan jiran yoo ta'u isaan keessaa kan warra siyaasaatti hidhamuu fi adabbiiwwan isaa hamaa ta'an lama. Inni tokkoffaa mana hidhaa Taadmoor jedhamu kan magaalaa Paalmeeraa jedhamtu keessatti ijaaramedha. Inni lammaffaan Seednaayaan jedhamu immoo magaalaa Damaskoo irraa xiqqoo siqee ijaarame. Manneen hidhaa kun lamaan gammoojjii baraa hamaa keessatti siqee itti yaadamee kan ijaaramee fi adabbiiwwan isaa baay'ee hamaa kan turanidha. Aljaziiraa dabalatee dhaabbilee mirga namoomaa idil addunyaadha. Manneen hidhaa biyya Siiriyaa lamaan kun mana hidhaa osoo hin taane qeeraa dhalli namaa itti qalamootuu jennee irra wayya jechuudhaan yaada kannan. Amma aangoo mootummaa qabatee biyyattii bulcha jedhamee kan eegamaa jiru namicha Mohammed Albashiir jedhamudha. Albashiir barumsa siyaasaa fi injinariingii nama barate yoo ta'u aangoota biyya Suuriyaa olaanoo keessaa nama tokko turan. Boodarra garuu miidhaa lammiilee Suuriyaa irra gahan mormuudhaan aangoo fedha isaatiin gadi dhiise. Ogeeyyonni siyaasaa akka jedhanitti ammas taanaan lammiileen Suuriyaa dheebuu nageenyaa waan baatu hin fakkaatu. Sababni isaas al-Assad eega aangoo irraa dheesseen booda Israa'eloonni dhaabbilee waraanaa gurguddoo biyya Suuriyaa keessatti argaman irratti meeshaa waraanaa gurguddaa darbachaa jirti. Lammiileen Suuriyaa nagaan harkatiin jaamtee waan abaaramte fakkaata. Anis Oromoo koof Oromiyaatti jena kaa godhee seenaa koo mataa hidha. Asumaanuu chaayinaalee kiyya sabiskiraayib gochuu akkasumas viidiyoo yoo isinitti tole laayik gochuudhaan na gargaaraan dhaamsa kooti horaa bulaa.